Ibsa baa'oo fi kaafaa yeroo garagaratti baasaa jiran kana gurra irraa cufatee qamadii maal haasutamu baala horii nyaatu uffataan nyaadhaa jechaa jirta bara kana keessatti jechaadha. Biyya baraaruudhaaf daandii nagaatti deebi'uun murteessaadha. Haala yeroo irratti ibsa koree hojii raawwachiiftuu Koongiresii Federaalaa Oromoo KFO irraa kennamedha. Koreen hojii raawwachiiftuu Koongiresii Federaalaa Oromoo KFO walgahii idilee gaafa takkaam duwwaa 8 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeesseen haala yeroo amma biyyaa fi uummanni keenya keessa jiru gadi fageenyaan erga irratti mari'ateen booda ibsa ejjennoo armaan gadii kana baaseetiin jira. Tokkoffaan koreen hojii raawwachiiftuun dursee kan irratti mari'ateen walwaraansi humnoota mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru irratti kan ture yoo ta'u, KFO'n yeroo adda addaatti walwaraansi kun mariidhaan dhaabateem qaamoleen walwaraanan gara dirree siyaasaa dhufuudhaan Oromiyaa fi uummata keenyaaf nagaa tasgabbii akka buusan gaafachaa tureetiin jira. Kora lammaffaa dhiyeenya kana godhate irrattis KFO'n waamicha nageenyaa kana sagalee guutuudhaan mirkaneessuudhaan dhaamsa dabarsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee walwaraansi kun bifa hammaateen itti fufuudhaan duulli haaraan mootummaadhaan labsameeti jira. Duulli waraanaa yeroo ammaa kana mootummaan labse kun abdii nageenyaa xinnoo uumamtee turteem kan deebiseem dukkaneesseem Oromiyaa fi biyya guutuum gaaga'ama dabalataatiif kan saaxilu maleem furmaata waaraa akka hin taaneem irra deebineem akeekkachiisuudha barbaanna. KFO'n akkuma irra deddeebiidhaan ibsettiim waldhabdeen humnoota lamaan gidduu jiru bu'uura siyaasaa kan qabu yoo ta'u, furmaanni isaatis kallattii siyaasaatiin ta'uudha qaba jenneeti amanna. Kanaafuu mootummaan maraan martoo duula shanee balleessuu waggoottan darban labsaa ture hanga ammaatti balaa maleem furmaata hin fidin kana keessaa bahuudhaan akkuma kaaba biyyattitti eegale Oromiyaattis waldhabdee jiru nagaadhaan furuttiim akka fuula deeffatu irra deebineem waamicha dhiyeessinam. Loltoonni gama lamaaniin wal waraanaa jiranis uummata nagaa fi qabeenya isaa akka baraaran ni gaafannam. Itti aansuudhaan qabxii lammaffaa irratti KFO'n akkana jechuudhaan itti fufam. Itti aansuudhaan KFO'n koreen hojii raawwachiiftuun kan irratti mari'ateem rakkoo nageenyaa daangaalee ollaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduu jiru kan guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachaa dhufeedha. Gabaasaalee dhiyeenya kana bahaa jiran irraa akka hubatamutti humnoonni hidhatanii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa ka'an iddoo adda addaatti daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa beekamaa cabsanii seenuudhaan waraana bananiim weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa gaggeessaa jiraachuudha. Humnoonni kun namoota nagaa ajjeesuun qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota buqqisuudhaan naannicha gara qaxanaa walitti bu'iinsa hin qoorretti jijjiiraa akka jiran hubatameetiin jira. Keessumattuu duulli waraanaa fi weerarri lafaa kun godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa akka jiru miseensota keenyaa fi hawaasa naannichaa irraa odeeffannee hubachuu dandeenyeetiin jirra. Ibsi qaamoleen Amaaraa hidhatanii weerara gaggeessaa jiran kan miidiyaadhaan kennaa jiranis kanuma mirkaneessa. Badii kana gaggeessaa kan jiru qaamota finxaaleeyyii beekamtii mootummaa naannichaatiin alatti hidhatanii socho'an jedhamus kun dhugaa akka hin taane ragaaleen mul'isan ni jiru. Fakkeenyaaf godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiitti lafti hektaara 280 ta'uu qonnaan bultoota Oromiyaa irraa kaasuudhaan kan fudhatame humna addaa poolisii mootummaa naannoo Amaaraatiin akka ta'e gabaasni miidiyaan mootummaatu baasan saaxileetiin jira. Bifuma wal fakkaatuun Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti daangaa naannolee lamaanii kiiloomeetirii hedduudhaan dabranii cehuudhaan lafa uummanni Oromoo Karrayyuu fi ituu barootaaf irra qubatee jiraatu qabachuudhaan barjaawwan akka lafichi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti daangeffame fakkeessan dhaabuudhaan weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa guddaa kan gaggeessaa jiru qaama waraanaa fi bulchiinsa mootummaa naannichaa akka ta'e waan haalamu miti. Hojimaati akkanaam heera mootummaa kan faallessu ta'uu bira darbeem uummata obboloota naannolee lamaanii gara wal waraansa hamaatti akka seenan kan karaa saaqu ta'uu KFO'n cimsee akeekkachiisa. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota darban kana bulchiinsa naannolee Amaaraa jalatti kan argamtu godina addaa Oromoo keessattis ajjeechaan jumlaam saamichi hidhaanii fi qeerraa buqqaafamuun kan amma duraa caalaam bal'atee bifa duulaatiin gaggeeffamaa jiraachuun beekamaadha. Gochi kun Oromoota godinichaa wabii jireenyaa kan dhoorgate waan ta'eef saffisaan dhaabbateem mirgi ofiin of bulchuu godinichaas deebi'ee mirkanaa'uudha qaba. Uummanni Oromootii fi Amaaraa daangaa bal'aa waliin qabaachuu bira darbee miliyoonotaan wal keessa qubatee kan jiraatu yommuu ta'u, miidhaa sirnoonni dhufaa darbaan gaggeessaa turaniin gadoon kuufamee fi godaannisni hanga ammaatti hin wal dhaanamin akka jiru waan waakkatamu miti. Weerarri lafaa fi daangaa babal'ifannaa oola jibbiinsa hamaan dabaalamee gaggeeffamaa jiru kun madaa hin qoornitti ashaboo firfirsuudhaan hariiroo ummattoota lamaanii gara wal waraansa badii walootti akka oofum qaamonni hundumtuu hubachuudha qabu. Wal waraansi naannolee fi saboota lamaan gurguddaa kana gidduutti godhamu
isaan lamaan qofa osoo hin taane biyyattii diigumsaa fi gaanfa Afrikaa ammoo jeequmsa daran hammaataaf kan saaxilu ta'uun beekamee gochi kun saffisaan akka dhaabatu KFO'n ni hubachiisa. KFO'n ibsa isaa keessatti qabxii sadaffaa isaa yommuu itti fufuun koreen hojii raawwachiiftuu dhumarratti kan mari'ate qaala'insa jireenyaa guyyarraa guyyaatti hammaachaa deemaa jiru irrattidha. Gatiin midhaan nyaataa, hiraan manaa, boba'aan, xaa'oon, sanyii fi shaqaxa adda addaa saffisaan garmalee dabaluudhaan uummanni irra jireessi sadarkaa nyaatee buluu daara bahuu dadhabuu fi dahoo bulmaataa dhabuu irra akka gahu taasiseetiin jira. Sababni guddaan qaala'insa jireenyaa kana fide walwaraansa yookaan siivil waar biyyattiin kallattii hedduudhaan keessa jirtudha. Walwaraansi kun biyyattii nageenyaa fi tasgabbii dhabsiisuudhaan daldalli biyya keessaa fi alaa akka gadi bu'u, oomishummaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa fi warshaaleen akka hir'atu, investimentiin biyya alaa irraa dhufu akka haphatu, baajetii mootummaa misoomaaf ooluu malu waraanatti akka qisaasamu, sababa qoqqobbiitiin galiin bifa gargaarsaatii fi liqiitiin argamaa ture akka adda citu yookaan hir'atu ta'uutu diinagdee biyyattii kufaatii hamaa irraan gahe. Dhugaan jiru kana ta'ee odoo jiru mootummaan itti gaafatamummaa jalaa of baasuudhaaf quba isaa gara daldaltootatti qabaatiin jira. Kun yeroodhaaf xiyyeeffannoon uummata rakkatee mootummaa irraa akka garagalu yoo fayyade malee diinagdee biyyattii saffisaan jigaa jiru baraaruudhaaf qaala'insi jireenyaa samii tuqe to'achuuf faayidaa homaatu hin qabu. Falli jiru wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jiru saffisaan dhaabuun wal dhibdee jirtu qawween osoo hin taane ilaa fi ilaammeedhaan furuuf qalbii deeffachuun biyyattii tasgabbeessuu akka ta'e KFO'n cimseeti amana. Walumaa galatti rakkoo nageenyaas ta'e qaala'insa jireenya biyyattii goolaa jiruu kana furuudha. Falli jiru wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuu, garaagarummaa siyaasaa jiru lolaan osoo hin taane mariidhaan hiikutti deebuu akka ta'e KFO'n ammas irra deebi'eeti hubachiisa. Kanaafuu mootummaanis ta'e qaamoleen hidhatanii socho'an gara dirree marii fi nagayaatti deebi'uudhaan kufaatii diinagdee dararaa uummataa daran hammaachaa jiruu fi diigumsa biyyaas deemaa jiru akka hanqisan waamicha dhiyeessu. Ibsa koree hojii raawwachiiftuu KFO'tiin eebila takka bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baheedha. ABO fi KFO yeroo garagaraatti ibsa wal fakkaataa baasuudhaan wal waraansi kun hin barbaachisu. Wal waraansa kana irraa dhaabbadhaa gara marii nagayaatti koottaadha jechuudhaan ibsa garagaraa deddeebiidhaan baasaa turuun ni yaadatama. Garuu goonni keenya bichuun goonni jaarraa 21ffaa keessa Oromoo dhalatee bilisiginnaan gubbaa waccu. Nugustichi kaasee deemuu miti. Nugustichi Addis Ababee isaa jalaan tuqin malee hanga Addis Ababee san qofa dhufanii achitti isa daaraan godhin malee akka biraa yoo waan feetaate irraan kaayan. Nugustichi bar uummanni beela'u sirraan kaayanneera. Nugustichi taa'eetuma nan tuqinaa malee feetan baala nyaadhaa jiraadhaa kun bar baalallee namni nyaatayyee jaarraa 21ffaa keessa uummanni akka baala nyaatu gabbee miidiyaadhaan ibsa godhu jechuudha. Nama akkanaa kana nugustichi. Uummanni beela'us akka fedhe ta'us irraan kaayanne. Garuu uummanni beela'e kun booda akkam akka isa godhu taa'u arguudhaaf ta'a. Yeroon sun dhufteefii jirti. Fagoo miti. Beeri sun ibsa ABO fi KFO yeroo garagaraatti baasaa jiran kana gurra irraa cufatee ara goraa, ara balau, qabaa gannadiisa, ara shanee, ara juntaa, ara maarree jecha lola biyya guutuu keessatti labsee biyya guutuu daaraa godhee uummanni guutuun ammaan tana beeka dhaabbachuu jira. Waan nyaatu dhabee rakkatu jira. Rakkina hamaadhaaf saaxilamee jira uummanni keenya. Lola kanarratti lubbuun 1,100 dhumattee jirti. Kan ammoo ragaa itti qabna akka lubbuun 1,100 dhumtee jira. Uummanni dhumatee irraan kaa'an. Qamadii maarree, qamadii maarriyyoo, qamadii maalaa sottamoo baala horiin nyaatu uummataan nyaadhaa jechaa jirta bara kana keessatti jechaa. Baallummaan ammaan rabbiin kun hongee buusa. Roobanaan roobsa jaa'u gafe gabbee. Biyyattiin hongeen itti buutee lubbuun loowwan Oromoo Booranaatii fi Gujii tana keessatti daaraa ta'anii dhuman. Barroobanaan roobsa jaa'u bara gafe gabbee rabbii kan keetii dalagaa rabbi seene. Dalagaa jabbaarii seeneti biyya guutuu goolaa jira. Gowwaa akkanaa kana jaarraa 21ffaa keessa maqaa Oromootiin gartee aangoo san gubbaa taa'ee uummanni nutti qofluu kanaatu akka malee nu qaanfachiisa nuti. Akka malee itti qaanfataa jira. Maqaa Oromoo dhahateechi gubbaa taa'aa jira kana. Kana waan ta'eef isaa tattaman lola kana akka dhaabdan biyyattii gara nagaatti marii hunda galeessa ka hunda hammatu akka taasiftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa jechuudha. Kanumaa nagaan tura.